Allahun an Qur'ana buuseera jedhee dubbateera Qur'aana keessatti. الله القرآن أنا تبوس جري راجت ربي سبحانه وتعالى بقولنا قرش الله كوسا قال رتي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جري قرآن نتبوس نتتكس جري ربي سبحانه وتعالى دبته جري Allahun ani Muhammadin si ergadheera ofiin jedhee jira. Allahun ani Muhammadin ergeera yookaan Muhammad Allahun ani ergateera jedhee jira Qur'aana keessa jira wanni kun. ربي سبحانه وتعالى قرآن سا كيستي ما جرى بقولنا دقدمي توقفا كيستي لكوسا دقدمي شان كيستي وما أرسلناك من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني يا ربي سبحانه وتعالى إرجموت سدرا اللي تاتو نوتي إرجمان كان براي ربي توكش مالك كان وقال جبرهم ينجروا جنين إرجنا سين الله سيرجنا يا ربي سبحانه وتعالى سورة الفاتحة كيستي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة الدنيا كان أبغوني مالك سين إرجنا يا ربي سبحانه وتعالى دبته أجمع بقولنا فتمي سديت تفا كيستي آية ما كيستمو محمد رسول الله محمد إرجما dhumati jedhee nu dhugomse jechuudha kanaafuu si ergeera jedheeni ra'ee Islaamni guyyatti si shan salaatan kana salaanni kun Allahun Muhammadin Qur'aana keessatti si shan salaata guyyatti yeroo san salaata jedhee ajajee jira. Hayye Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti salaatonni akka jiran dubbate salaata sana keessatti jalqaba Rabbi subhanahu wa ta'ala suuraa Nisaa keessatti maal jedhe mu'mintoota irratti salaata yeroo sa'aatiin salaatuuni dirqama jedhee yeroodhaan salaatu yeroo jedhu wannoonni kun yeroo akka qaban dubbata kanaaf Rabbi subhanahu wa ta'ala boqonnaa lammaffaa keessatti suuratul baqaraa keessatti maal jedhe haafizu salaati was-salawaatil wustaa jedhe Rabbi subhanahu wa ta'ala salaatutan irratti maal godhaa jedhe eeggadhaa keessumaa salaata gidduu jirtu jedhe Rabbi subhanahu wa ta'ala salaanni gidduu kun eenyuuna salaata asriiti jechuudha salaata fajrii immoo boqonnaa 11 keessatti maal jedhe Rabbi subhanahu wa ta'ala inna salaatal fajri kana jedhe salaata fajrii irratti dhufee dubbate waa'ee salaanni fajrii akka jiru waa'ee zuhurii immoo dhaqee Rabbi subhanahu wa ta'ala boqonnaa 21 faa keessatti waa'ee zuhuriidha dhaqee Rabbi subhanahu wa ta'ala salaata zuhuriidha dubbate jechuudha salaata ishaas achuma irratti dubbate salaata ishaa boqonnaa 24 faa keessatti yoonaa baasetti deeqaa dhaabdee si baasuu danda'a waa'ee salaata ishaa achi keessatti dubbate jechuudha salaanni si hafe maaltu jira صلاة المغرب ما بدي اسمه سورة الروم بقول ناس صدق ما فاكس ربي سبحانه وتعالى مال جري صلاة قل يرو أدون سينتو في يرو أدون بعد صلاة فجر في صلاة مغربا ولتي دبته يجود أدون كسينتو في يرو أدون بعد جري دبته كنافو صلاة شان ربي سبحانه وتعالى القرآن كيسة دبته كناف جبريل عليه السلام جنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة شان وقت ساعتين وفي نقرس سيدنا صحيح بخاري كيسة صلاة نشان دركما إلمنا مرتي تيرا جري النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبته نيجراني كنافو هي صلاة دركما مرتي زيرا صلاة نشانانو qaamni gaafa sana Muhammaditti dhufee dubbisi jedheen qaamni sun maqaan isaa eenyuun akka ta'e suuraan sun dubbateeraayi. Suuraan sun dubbatu baatu suuraan biraa dhufee dubbatee jira eenyu akka ta'e Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti wanni inni dubbate maalinni bakka lama keessatti kan insifimu keessaati inni tokkoffaa Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti boqonnaa 20 lakkoofsa 192 keessatti Jibriil alayhi salaamtu Qur'aana irratti buuse jedhe waan ta'eef iqraa kan jedheef Jibriil alayhi salaamtu dhufee isaan qaree jedhe lammaffaa ammallee Rabbi subhanahu wa ta'ala kan Qur'aana kana isa barsiise Jibriil alayhi salaam jedhee kan suuraa boqonnaa 53 keessatti dubbate kan sadaffaa moo Rabbiin subhanahu wa ta'ala kan inni dubbate jechuudha Jibriil alayhi salaam kana barsiisuu keessatti suuratul qiyaamaa keessatti la tuharrik bi lisaanaka litajala bi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana jedhe Jibriil alayhi salaam yeroo dhufee qur'aana isaa irratti qara'aa ture akka suutee safaana qara'u dubbataadha ture waan taateef qur'aanni Jibriil alayhi salaam turratti fidee buuse jechuudha Abu Muwassa yoo namni nama bareede abbaan jaartii namaati itti bareennaan taaftaaf godhe ilmi obboleettii wajjin dhalate itti bareennaan taaftaaf godhe maal jechuudha isaa maa cubbuudha siin jedhee barkunniin eenyutu waaqayyootu jira ajaje waaqayyo raawwadhaan jedhe cubbuu kanaaf yakki isaanii maali isaan lachuutu yakki isaanii maali kenoo dee fidi Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 12 irratti deemi dubbisi baddii isaaniitiif fidi dubbi Abu Muwaz nu dubbisa fidi yakka isaan lachuutu sababii cubbuu isaaniitiif fidi kaanis abbaan jaartii namaa taaftaaf godhu yakkasaa ilminis obboleettii taaftaaf godhu yakkasaa David dubbisi siin jedhee barani kakkinoo waan kana akka daawwichi dubbisiiti obboleessa mootu deemiti as baasi boota sacha obboleessa maal ilma isaa jedhee bu'ee Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irraa dubbisi akkas dubbisa as baas barakkaasitti naataan ergee lolaanii ture jechaadha anillee gaafiin qaba okay Abdus ijoollee miiti godhi jala jala irratti jirti. Inis warri muriitii rakkataan miiti godha. Saamu'eel lammaffaadha 12. Okay. Meeqa faaraa sii dubbisa? Yaa gubbaarra okay gubbaarra tokko faaraa dubbiste gin naatanii waan mana itti argaa achi baro fudhanuma irraa dubbise.
Taati isaa jira jecha bal'isa. Kudha lama kudhan. Tin 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 tin. Daawit namicha. Kun dheeraa kitaaba xiqqaadha. Naataan kana irratti torba. Naataan kana irratti Daawitiin namni kana godhe si Waaqayyo gooftaan Israa'el irratti mootii akka taatuuf anaatu dibe si moosise. Harka Saa'olis si oolche. Mana mootummaa gooftaa keetii dubartoota isaas akka ati fudhattuuf. Waaw, Waaqayyoon akkana nama godhe dubartoota akka fudhattu. Waaqayyo akkana isaa godhe dubartoota. Dubbisi bakka. Dubartoota akkam godhan fudhatanii? Haa bulchuuf biyyatti isaa kenne akkana kaleessi kenne mana dhee gubbaarra dubbachaa jira. Haa bulchuuf. Maal qofaltaati? Hiiko eenyu akkasii hiike wangeela eessatti akkasii hiikame? Innuma kun yoo hiikoo barbaadde as baasitti haa dubbistu. Waraabbii keessa kaayanii hiikanii mee eessatti akkasii hiikan? No, afaan Oromoon shawwaddaa ifa. Wangeela hiikuudhaaf hafuuraan malee hin danda'amu. Maal hafuura? Kun shawwaddaa. Yesuus hin jenne Yesuusota akkaan jedhe. Isin kijibe waldatti isin karaa horrattan. Dubartoota akkas akka fudhattu ajaje dubartoota akka fudhattu dubartoota namaatis akka dubartoota takkaa miti dubartoota hunda akkana ajaje jechuudha Waaqayyo. Gartee akkana jedha. Mana mootummaa gooftaa keetii dubartoota isaatis akka fudhattu akka ati fudhattuuf siif kanneera. Siif kanneera akka bulchitu ajaa'iba yeroo kana hin jaaladhu yeroo namni kijibu dhugaa rabbi sirraan tolu ifa dhiise siif kanneera. Dubbisiisin jedhee hiikoo solaalleetii waan kana dubbata malee waan biraati miti okee. Hiikootam laalle Afaan Oromoon dubbisiidha bara Amaariffaa miti akkamiin hiikta Oromiffaati. Jira miti hiikaa abbootaan fudhannaa bara. Tafsiira kun tafsiira Afaan Oromooti. Tafsiira maali kun hiika qajeeladha. Tafsiira jechuun tafsiira kun maali Afaan Oromoon dubbisu jira maal tafsiira. Hiika abbootaa beektaa tafsiira fakkeenyaaf Abbaas Ibn Kathir manamna sanniin beekta tafsiira abbootaa osoo deemtee dubbistee. Fidi nama tokko koomentarii dubartoota jechuun akkana mootummaadha kan jedhu fidi koomentaruma tokko faranjiinaa kan nime. Abboota naan jetta. Dubbisii fiximee abu wanti kenne sana. Kan hin fixaa qaba. Siif kanneera. Okay. Namoota Israa'elii fi namoota Yihuudoota akka mootuuf siif kanneera. Yoo kun sitti xinnaate immoo kana caalaayyuu siif naan kenna ture. Ajaa'ib. Ati garuu Uuriyaa heetichi billaa amaanootaatiin rukuttamee akka ajjeefamu goote. Ajaa'ib. Haadha mana kee godhatte. Waaw, ajaa'ib. Mahattuu yaaqee. Kana godhatte raajiin akkana godhatte jechuudha. Waaqayyoon isa kana deeggaree jechuudha. Qalla dubbisiitti dubbisi. Okay, noon qallanneera godhatte. Gartee ija koo duratti wanta hamaa sana hojjechuudhaan maaliif dubbii koo tuffatte? Eegaa sababii kanaafuu waan badaa hojjetteedhaan hiraame? Qooshes biratti waan badaa hojjetteertaadhaan hin jiraan yookaan? Gaariidha wayin jedheeni? Okay. Gaariidhaan maali kennoonni jedhee waan gaariin ta'eef Waaqayyo ajjeesaa jedhe waan gaariin ta'eef nama waan fokkottu Waaqayyo nama fokkota filatee jiru raajiin sila nama fokkeenya namaa ta'u rool moodeelii namaa ta'u inni dubbisaa fi asuma deggee hin dhaaba. Bara deemu dhiisiti achi biratti Waaqayyo jechaan jiraami badii balleessitee fuuldura jechaan jiraami. Badii balleesse Waaqayyo maatu ajjeesaa jedhe nama ejje. Amma dhiisi achi biratti jechaan jiraami. Dhiisinaan jetta Daawwitiin jechaan jiraami. Maal dhiisi daawwitiin achi biratti badii balleessitee jirtaa ija koo fuulduratti jechaan jira achi booda moo qixaatiin ni kennuuf gaddeema dubbisee jechaa. Okay. Ayye eegaa sababii ati gartee ana tuffatteef sababii haadha eessatti hin dhaabe eessa kotee barreeffama kee mana Uuriyaa mana kee godhatteef billaan ballaan namoota sanyii kee irraa bara baraan hin deebi'u jedhe.
Oke, billaan mana keetii hin badudha. Oke, translate haa ta'u waan nan bu'u fedhan beekanii billaan mana keetii hin baduu jedhee kan inni qixaati kana kennaaf yeroo chaadha badinni balleessee waaqayyo. Maaf namtichi yakkame kun akka jedhu lakkoofsa keessa deebii 24 jaarratti cubbuu abbaatiif ilmi ittiin gaafatamin abbaatiif ilmi ittiin gaafatamin jedha. Na dhaggeeffadhu nama inni badii dalage isumarra haa barbaadamu jedha. Isa kan cubbame biyya lafaatittu seerri namaatu seera waaqayyoo kana daran caala. Abiyyiin ani badii dalagee ilma kiyya jedhu. Waaqayyoon kan kee maatii isarratti waan raawwatame sirraa barbaanne gobazi. Isa kan ajjee. Isi biratti ko inni maas biratti mana keetii kino wannaan hin badinii jedheen isi biratti nolaanii jiraachaa waaqayyo miti. Isarra waan raawwatame. Mana keetii. Isarra sin harree fi bineensa ijoollee isaan jenne isarratti qixaate isarra lubbuu isaa mana keetii inni maal ta'e Daawud maal ta'e hin ajjeefame hin dhukkubsate hin du'e maal ta'e waan biraati amma dhaggeeffadhu maal ta'e waan biraati achi biratti ammootu yookiin siqaan kun akka ni ajjeefame waaqayyoon namtichuma kanarratti ajjeesaa jedhe nama ajjeefame maa ajjeechaa isarratti hin labsin. Okay, achi biratti qixaati kenneef hiraami waaqayyo mana keetii akkana wanni kun hin badin jedhee qixaati kana kenneef. Waa'ee manarraa haasa'uutti hin jiru. Waa'ee Daawud yakki isarratti murteeffame maali? Isarratti himself. Lissuulaayi. Kinoo yakki isarra murteeffame kinoo maatii kinoo mana keetirraa wannaan hin badin jedheen yookiin mana isaa jechuun isa jechuudha. Mana isaa jechuun isaa miti. Isarratti maaltu raawwatame? Hin ajjeefame. Hin dhukkubsate. Isarratti mika kennaa jiru. Mana inni lebe mana san keessa jiraata. Okay, mana kee keessatti. La ilaha illa. Maaltu irratti raawwate? Maal ta'e? Maal ta'e inni naayime? Maal ta'e? Maal ta'e? Specific naayime ka ibsi kana maal ta'e inni? Hin dhukkubsate moo hin ajjeefame? Inni waan biraati. Okay, achi biratti gini waan kana. Waan biraan maal ta'e na deebise ka ifa maal ta'e? Maal ta'e waan biraati ka qixaati kana ammoo ka waaqayyo kenneef sitti meeraame. Eenyu kan qixaata kan balleesse eenyu? Mana isaati moo qixaata kan maatii isaati moo isa kan yakka dalage? Isarraa balleesse sirraa hin bayinin jedhee mana isaa jechuun isaa jechuudha. Waan jedhe ifaa kiyya maal taate kan yakka dalage isa moo maatii isaati moo haadha mana isaati moo ollaa isaati? Isa jaa. Qixaata yeroo dalage qixaatni san namtichuma san raawwatamu nama biraarra raawwatama. Badii ofii san gara maatii seensisuu danda'a isaa namni tokko saniif mana keessa. Seensisuu danda'aaf hin jenne bara. Qixaatni san. Daawutiin eenyu kaase jammaraa moo? Daawutiin eenyu kaase? Maal taate? Daawutiin eenyutu kaase dibeetoo mootii akka ta'u. Waaqayyoo godhe. San dhiise waan Waaqayyootu godhe miti. Adabbii isaatiin. Waan san jedhe adabbiin isarratti raawwatan maali san jedhee bara. Rabbi ramata. Amdi mee faradho. No, adabbii raawwatamuuti waaqayyo ajaja kenna kenneera. Okay, badii ta'uu isaa bichaa naa kenni jedhe amdi isa san kennee jira amma gara gaafii adeema. Badii isatti qixaata isarratti murteeffame nuu kan isin jenne boo isatti ajjeefame moo ni hidhame moo biyyaara hidhame. Dogongora ta'uu badii isaa san waaqayyo kenneef jira nan jennaan. Aboo badii ta'uu hin beekna bar badii ta'uu hin beekna waaqayyoon nama badii ta'uu waaqayyoon nama hunda dubbate ejji akka waan foqqotta namni ejji akka ajjeefamu waaqayyoon dabarse.